الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. إراد أبنا إفدرت دمنا الماني الدين نوتي برته إكاخي ناس نوهاك أجلتو إن شاء الله نوتيس اسم براجرة ربي نوهانا السرو. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. توفيق إسلامك سنتر وكم لالتا توفيق إسلامك سنتر بوترنا نسان غراجرن هدو وانا مغمچيسو وان المي ورم ولدتي بونو سيستي اما اللي مني امريكا دا كان استيتي براجر لنگتي توفيق سنترين بونو قبل ما شاء الله. توفيق إسلامك سنتر برا دابچو دا كوبي داره هدو برا دابچو كوبي دا مغا خيل گل ميسي تنجرا باتي باتي تگرتے کنٹریبیوٹ گرو دا وان گرتے گرگار دسان برباد ہونداو خنافو گرتے امتا ورمت اللي وان نينجو گرتے وان خانا گرتے برا دابتني اودو وان اماتت خنن اودون تين وان باتي تگرتے کنٹریبیوٹ گرنا خبر دابتني گرگارن سنترو واني دلگو جرمان رالات هدونا مغمچيسا توفيق إسلام سنتر هدونا مغمچيسا وجي بريدو كبار رجلا ما شاء الله. برا دابچو دا كوبي داره إن شاء الله كوبي دايرو إسلامك سنتر واني تجور خنا ما رالات والله قال نمنا كمالي والدقاو الجرا اللي كنا نلي أتلانتا دفيا سنجرو ما شاء الله. أسمت سوما يكجلي دفيا ايوه قدونا مغمچيسا سنتر واني تجور كم رالات هدو بريدا جرا وانغاري غورو جرا اكسيمتي برا دابچو دا كوبي داره يا كوبي بريدا دابچو جرا غمازيس والله بريدا بارك الله فيك ربي سر اجرت ايادي سنتر واني تجور خنا ما رالات wanti irraa ilaalu Toofiq Seenterii argitee uummata keenya waliin fiduudhaan daa'immanis guddaas argitee amantii keenya ka islaamaa kana barsiisutti waan jiraniif hedduu gammachuu kana hin jedhamnetu narraa dhagamu. ما شاء الله. توفيق إسلامك سنتر بروجكت اللي تجور خنا برا دابچو دا كوبي دا hedduu akka malee maalii fi namni amantii ofii hin guddisne yookiin amantii ofii hin qabne argitee namni cayaa ofii jala taa'u hin ijaarre hedduu argitee nama hin jedhamu jedha. Kanaafuu haga humna qabnuutiin dandeettii teennaatiin bira dhaabachuudhaaf qophiidha. إسلامك سنتر دلقاني تجور كم لالتا والله هدو غاريغا سلايس انجراتين غاوني نمني دلو خني ولي قبامه ففجأتما بكادادا صلاة سلايس اسن نما خنا بكتا كدي بسو خيسني في دلقا تجرتنتني ودلقا جبدوا دواي ما يسني بونا كتجر ما شاء الله. توفيق إسلامك سنتر برا دابچو دا بروجكت سنتر هاري برا دابچو دا كوبيدا ديبرا ونما مغالاتنا خيسا قبل تكتيتنا تنمت خيني ولي فيدو تنا تنبرد أبتم اللي في سوستنا so برد أبنا ديبرا أما توفيق إسلامك سنتر جاروف دي مخنر يا دمار راقب دا Nakaf kiyyatti namni islaama ta'e cuftinuu akka qoodarraa fudhatu kabajaadhaan akkasitti akka qoodarraa fudhatanii waan godhanii barbaada. Projektii haaree taagartee ma Toofiq Islamic Center haaree guddaa hawaasaa fi tifgartee jaaruu deemu kana akkamiin ilaalta? Inshallah baay'ee bareeda waan nama gammachiisaati. Kun waan keenya mara itti fufna inshallah. Maashaallah. Bira dhaabbachuudhaaf qophiidhaa miti? Qophiidha yeroo mara. Projektii haaree gatee ta seentara guddifnee gartee hawaasa keenyaaf seentara haaree jaaruuf deemna jennee gatee Toofiq Islamic Center jalqabeetti jiru tana akkamiin ilaaltaati? Waan bareedaa kun waan heegaree ijoollee teenyaatiif kan ijoollee as dhalatanii xixiqqoo bijaaruuftuufis heegaree isaaniitiif waan bareedaadha. Nutillee gaatilleen akka beektu karaa reediyootiin uummata keenyatti labsuudhaan waan barbaachisaa ta'e hundaan isin gargaaruudhaaf qophiidha.
والله وانا ما قمت شاتي وان oromo jecha olu keessa waan sila guddatti mul'atu keessa biyyaalaat kana keessatti toofiq islaamii seentari wanni qoraa jiru waan hedduu nama ajaa'ibaati sanaaf waan karoon daanuu deeggaramuu qabu. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في ijaaramaa masgiinni keenya yoo rabbi jedhee itti kutanneerra rabbi illee nu gargaara hin dhumata. toofiq islaamii seentaritti jiru tana mee akkamiin ilaalta? hedduu piroojeektii bareedaadha yoo rabbi jee wallahi waan hedduu nama gammachiisu itti fufneetu magaa walumaa wajjin irra jabaannee ijaaruu qabna jechuudha oromoonni hundinuu. waa'ee seentara gartee waldee guddaa dhimma gartee hawaasa keenya baasuu deemu kaa toofiq islaamii seentar kaayannoo godhatee irra dalagu jiru kana bira dhaabbachuudhaaf qophiidha. hedduu akka ajaa'ibaatti yeroo hunda inumaa telefoona kiyyaate kanallee katabeetiin jira talaa sanarratti na hordofuu ni dandeessin jechuudha telefoona saniin. Na qofa otoo hin ta'in uummanni kun illee gartee masgiida oromoo kanaa fi gartee piroojeektii ittiin kan akka gartee jabeessee nu gargaaru anilleen gama kiyyaan labsaan dabarsa. Seentariin hedduu bareeda. Wanni nuti hawwinu fuula dura gartee jenereeshinii dhaloota ilmaan keenya itti guddatu kanaaf hedduu waan gaarii wanni kun ammas waan biraa hundarraa adda wanni inni adda ta'e waan wal nama jaalachiisu malee waa takka waan nama wal nama jibbisiisu qabu tokkummaa hedduu bareedduu bakka irraa deemtu hin bahin ifa gartee muraasa qaba. Isa kanallee itti jabaadha. Nutillee isin bira dhaabbanna waan dandeenyuun gaa akkasii gartee ammaas piroojeektii ammaas of hojjettan kanallee hedduu irraa gammachuu qabna. Rabbi waliin nu qabee akkanatti ilmaan keenyaas bakka takkatti amantii keenya akka gadi lakkisne ilmaan keenyaas afaan keenya akka gadi lakkisne aadaa keenya akka gadi lakkisne ilmaan keenya eeggannee amantii keenyaas jabeeffannee akka jiraachuu. islaamii seentar dalagaa jiru akkamiin ilaalta? wallahi dalagaa jiru hedduun irraa gammada hedduu gartee akkaataa itti jiru akkaataa fuula dura deemaa kaayyoo isaan kaayatan waan isaan qopheessaa jiran hedduu waan fuula dura gartee abdii guddoo nama fudhachiisatti. waldee amma guddaa takka seentara islaamaa hawaasa keenya gartee akka dhimma itti bahu guddaa mata toofiq islaamii seentar kaayoo lafa kaayatee ijaaruu deemu kana akkami deeggaruudhaaf qophiidha yaadni kee hoo akkami? Homaa qophiidhaan fuula dura najiisi namallee qopheessee rabbi inshaa Allah. Islaamaa ka biyya hunda jirtan xiqqaa fi guddaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabara hedduu baga rabbii siin geenja kara biraatiin Ameerikaa keessatti biyya kaafiraa dhufeennee duraan qalbii biyya yaadaa turre amma inumaa biyya islaamaa jireenya akka abdannu takkatti gartee biyya teenya diin akka biyya tanatti babal'isu jira inshallah warra gartee biyya tanallee warra amansiisu rabbi nu haa godhu. Amiin amiin. Akkami warra kana gaggeessu rabbi jazaa isin haa qabu nullee warra isin jala hiriiru rabbi nu haa godhu. Amiin amiin. Akkami amma piroojeektii takka gartee dalagaa amma toofiq islaamii seentar kaayoo lafa kaayatee waldee guddaa islaamaa ijaaruu deemu kana bira dhaabbachuudhaaf qophiidha yaadni kee hoo akkami? Haga ammaan durallee takkaa duuban jennee bira dhaabbatu jirra kara biraatiin waan dalagnurraa uummata quban qabnellee kakaafne inshallah toofiq islaamii seentee kana bakka san qofaa miti hamma ijaaramu jiru miti kabirallee akka babal'atu nasrii islaamaa akka gartee nu agarsiisu gargaarsa inshallah rabbii keenya hojii qabannee bira dhaabbanna rabbi nasrii islaamaa seentara kana uumuu keessan waan hedduu guddaadha waan hedduu nama gammachiisaati uummata oromoo kana walitti qabee yaa'ii adda addaa waan poolitikarraa ala gootanii diinan walitti fiduun kun waan hedduu nama gammachiisaati hedduu gaa ilmaan keenyallee bikkatti walitti barsiisan nuuni qabna jenneeti itti hanga abdannuutu kana godhee kanarraa ala gaa waan himu hedduu gaa waan nama gammachiisaati insha Allah warra itti fufee diina kanallee bal'isee oromoo gaa ta'ammaa tana osoo hin tahiin ta fuula dura ilmoo dhalatullee warra akkasitti ilmaan dabrullee rabbi waliin isin haa godhu isinillee umrii rabbi isin haa dheereessu. Waldee takka seentara islaamaa guddaa hawaasni keenya gartee dhimma adda addaatti bahu toofiq islaamii seentar ammaan tana xiyyeeffatee ijaaruuf deemu kana hawaasni keenya hangam takka itti qophaa'ee jira hangam takka abdiitti qaban isin fakkaata. Hawaasni keenya inshallah waan ifillee arguu jira akka hawaasni seentara guddaa keessattillee barataa jira akka waan adda addaa kadhaa namaa jalaa bahullee barataa jira inshallah hawaasni keenya fuulduraa fi yoo rabbi jedhe biiznillaahi bakka iidatti salaatullee hawaasa godhatu hedu bakka ammallee waa adda addaa of keessaa qabdullee hawaasa godhatu fedhu jechuun irraa natti mul'ata inshallah yoo rabbi. على حبيبك خير الخلق كلهم.
سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت